Finfinne dubbadhu mee kan nyaatte sooraaloo mee goonni guraara lata asirratti kan namni naan argine hargees kan naan suufne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuune akkam jirtu hordoftoota naatoo YouTube jirra jirtu baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Maamila nu godhadhaa akka odeeffannoon keenya yeroo yeroon gadi lakkisnu akka isin bira gahu mallattoo beelii kana tuquudhaan subscribe godhaa isin jenna. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo wanni social media kanarratti deemaati jiru ajandaa guddaa ta'eeti jechuudha. Obboleessa keenya qaalii Oromoodhaaf qaalii jechuudha kan dhabneeti jirru akkasuma Oromoo hundaafuu jajjabina hawwina warra isaaniitiif immoo rabbiin sabrii haa kennuufi kanaafuu jechuudha. An akka tokko akka nama dhuunfaa tokkotti jechuun wanni na dhibe maal sinif fakkaata nuti bara baraan nama Oromoodhaaf jechuudha qaaliidha Oromoodhaaf ija ta'u akkasuma kan Oromoo jijjiiruu danda'u kan Oromoo gadi baasee ibsuu danda'u tokko akkasuma immoo nama of jijjiiree biyyattiillee jijjiiruu danda'u tokko jechuudha. Ija Oromoodhaa tokko inoo dhamna jechuudha. Inoo dhamna reep jenneetuma dhiifna kalas reep jenneetuma dhiifna akkuma Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaadhaa dhabamte san kunillee dhugaa isaadhaa dhossaniiti jiran rabbiin haa baasuuti. Yoo maal goone dhugaan isaadhaa baha ka jedhu yoo ta'e immoo wanni nuyi godhuu qabnu akka biyyatti hundinuu social media qabdaniin social media qabdan kamuunu sagalee ta'uudha. Halkanii guyyaa irratti hojjettanii sagalee ta'uudha. Nuti yoo duunilleen akkaataa itti duunu akkaataa itti duunee itti jechuudha nu ajjeesa sanilleen yoo ka barannu ta'e bareedaadha jechuudha. Maaliifini akkaataa itti duunilleen ni wallaalla jechuudha. Akkaataa itti duune ammanni hoteela keessatti mana shintibeetii keessatti kan du'eedha ka jedhan jechuudha. Burciqoonu jechuudha yoo kursiirraa lafa kufte cabdee kuftiimi akkasuma lafa buutee cabdii miti. Kanaafuu jechuudha namni sababaa tokko malee akkanaan hin du'u. Namni hin du'a eenyumtuu du'arraa hin hafu jechuudha. Akkaataa itti du'antu jira. Kanaafuu jechuudha kuni waatu jira. Kanaafuu waan kana jala bu'aatii social media qabdan hundanuu dhugaan isaadhaa haa bahuuti. Dhugaan isaadhaa yoo bahe jechuudha haga tokko ni fooyya'a jechuudha. Dhugaan isaadhaa haa bahu yoo ta'e namni sun qabamee jechuudha akkasanitti mana murtii ta'us ati waa hundaafuu jechuudha dhugaan isaadhaa yoo bahee bareedaa ta'a jechuudha. Yoo immoo akkuma kana reeb jedhaniituma kalas gaddarra taa'aniituma hundinuu social media qabuun hundinuu gadda isaadhaa ibsateetuma yoo kan mana galan ta'e har'as borus jechuudha ittuma ta'ama malee inni kunilleen waa bahuu hin kaana jechuudha. Maaliifini dhugaan keenya nuuf haa bahuuti jettanii hundinuu keessanuu social media qabdan kamuunu jechuudha. Har'a baada inni du'e jechuudha gadda keenya hundinuu ibsanne Oromoo ta'ee kan gadda hin ibsatin hin jiru. Haa ta'u malee kan amma mana galanii itti dhiifameetii jiru jechuudha. Itti dhiifamee maaliif irratti hojjetaa hin jiran akkasuma jechuudha. Hoteela sanilleen qoratanii haga ammaadhaa qoratamaa jira jedhan malee qoratamee waan ifa bahee miti jechuudha. Maaliif kana waatu jira hundinuu keessanuu sagalee taatanii fi mucaa kanaaf sagalee taatanii fi mucaa kun koomedii afaan Oromootii fi akkasuma jechuudha tapha Oromoo adda addaa jechuudha Oromoodhaaf kan hojjetaatii ture jechuudha. Eenyumtuu hin wallaalu isa gadda ibsatanii jiran halkanii guyyaa hundinuu nutis ibsanneeti jirra. Oromoo bal'aadhaaf jajjabina hawwinaa warra isaaniitiif immoo rabbi sabrii haa kennuuti. Kanaafuu akkuma gadda ibsanne kanatti sagalee taaneefi jechuudha hin deebi'u silaanni ka du'e hin deebi'u waan ta'eedhaafuu ka jiruufoo fakkeenya ta'a. Ka jiruudhaaf fakkeenya ta'a. Ammas yoo zim jedhanii ka taa'an tahe jechuudha. Zim jedhanii ka taa'anii zim jedhanii kan yeroo namni du'e sirb jedhaniituma yoo itti dhiisanuu jechuudha. Maaliifini har'as borus ittuma ta'an jechuudha. Warruma kanaaf hojjetutu jira ija Oromoo balleessuu. Ani umrii kiyya kana keessatti garuu Oromoo qabsaahee jechuudha biyya ofiitiif akkasuma nama biratti gaafa gadi baatee ammas saba ofii biratti warra ofii biratti biyya ofii biratti
gaafa gadi baatee biyya ofii keessatti jechuudha saba ofii keessatti gaafa gadi baatee beekamte jechuudha beekamtii argatte kan ija dhaamsanii jechuudha. Biyyi biraadhaa nama beekamtii qabu artistii nama waan adda addaatiin beekumsa biyyaaf jechuudha qooduu danda'u nama biyya jijjiiruu danda'u tokko biyyi biraadhaa yoo qabaatte jechuudha. Nama kana abbaan qabeenyaa dhuunfaatis haa ta'u akkasuma mootummaatis miti mootummaas haa ta'uti ni gargaaran jechuudha. Nama kana ni gargaaranii namni kun biyya jijjiiruu danda'a ofillee jijjiiruu danda'a warra ofiitillee jijjiiruu danda'a jedhaniiti ummati jechuudha. Akkasuma mootummaan illee gargaara jechuudha nama biyya jijjiiruu danda'u tokko. Nuti hoo har'a biyya ofiitiif yoo kadhaabbannu ta'e akkasuma immoo dhugaadhaaf yoo kafalminu ta'e akkasuma jechuun beekamtii wahiidhaa yoo qabaannu ta'e Oromoo tahee jechuudha. Oromoo tahee saba biraadhaa dhiisa. Saba biraadhaa nagahaan jiraatu jira. Oromoo tahee yoo kanaan ka beekamu beekamtii argatee ka beekamu tahee jechuudha. Ija dhaamsan jechuudha. Argaa jirra jechuudha. Umrii kee kana keessatti nama Oromoodhaaf ija tahee akkasuma immoo biyya tana jijjiiruu danda'u. Akkasuma qeerrooleen kakaasuu danda'ee akkasuma immoo beekumsa qabuudhaan jechuudha. Beekamtii yoo kan argatu tahee jechuudha. Har'as borus ijuma dhaamsan jechuudha. Kan hin arge jechuudha. Kanaafuu moo biyyi biraadhaa kanarratti anna ajaa'iba baay'ee takka jechuudha. Nuti rib jenneetu boohu kalas rib jenneetu boohu. Mee Oromoo keessaa nami biyya jijjiiree akkasuma nami biyya jijjiiruu danda'u tokko nami gadi bahee jechuudha. Halkanii guyyaa jechuudha kan irratti hojjetu ture jechuudha. Maaliifin har'as borus yeroo inni gadi bahee beekamtii argate kanoo ija dhahaniitu dhaamsan jechuudha. Nuti uummata keenyaaf sagalee ta'uudha. Bakka jirrutti bakka jirtanittis sagalee ta'uudha. Akkasuma immoo akkuma gadda isaadhaa ibsatan kana kunilleen gadda ofiidhaa jechuudha. Ibsatuun illeen bareedaadha. Akkuma gadda ibsatan kana hundinuu sooshaal miidiyaa qabdaniin akkasuma irratti hojjetuu qabdan jechuudha. Waan kana akkamitti eessa gahee hagam maalirratti badiin isaadhaa maaliif ajjeefamuu danda'e hoteela keessatti maaliifin ajjeefamuu danda'e akkamitti ajjeefame ka jedhu jala buutanii warroonni jala bu'aa jirtanis jala buutanii waan kana gadi baasuu qabdan jechuudha. Sooshaal miidiyaa maal itti goota baadaa uummata keetiif sagalee hin tahini qeerroon biyyadhaa yeroo akkasitti sibira wareegamtu kana jechuudha kan qacaleen jechuudha reefuu ol guddataa jirtu jechuudha. Yeroo akkatti wareegaman kana baadaa ati sooshaal miidiyaa qabduun gadi baatee uummata keetiif sagalee hin taane maal sii godha eesh faayidaa. Kanaafuu jechuudha sooshaal miidiyaan qabdan kamuu waan kana irratti hojjetuu qabdan gadi baatanii uummata keessaniif sagalee tahuu akkasuma waa'ee biyyarraayis hundaa'uu jechuudha kan uummata keessan faayidu dalaguu akkasuma immoo warrootan biyya keessatti jechuudha miidhamaatee jiraniifis sagalee tahuu. Maaliifini dhaloonni qubeedhaa waan nuti dhaloota qubeetii waan ta'eedhaaf kanneen nu duubaan jiran waan irraa hubannoo guddaa argataniif jechuudha. Isin itti yaaddaniiti waan kana irratti hojjetuu qabdan jechuudha. Kanaafuu irratti hojjedhaadha. Nutilleen haga dandeenyu uummata keenyaaf sagalee ni ta'ana. Kabiraadhaa immoo baqattoonni Suud Arabiyaa keessa jiran dararaan akkuma itti fufetti jira. Uummanni keenyalleen hogguu takka dubbataniituma achumaan qabbaneessan hundaa'u jechuudha. Hogguu takkaaf jechuudha nuti gamsa baay'ee taaneef yeroo gadi baanee kalas oofneetuma hogguu takka gallee mana gallee tuma itti dhiibna jechuudha. Uummanni keenya dararamaatee jira. Uummata keenya kanaaf sagalee tahaa uummata Suudii jiran kana jechuudha. Yoo nuti sagalee taanee fi sooshaal miidiyaa qabnu hundaanuu gadi baanee uummata keenya kana jechuudha sagalee kataanu taa'e furmaanii tokko ni dhufa jedheetan yaada. Kanaafuu uummata mana hidhaa keessa jiran kana irraanfatuun nurraa hin eeggamu. Uummanni kun obboleeyyan keenya obboleettii teenya akkasuma artistii fi sheekoolii akkamtu keessa jira jechuudha. Kanaafuu uummata kanaaf sagalee haa taanuti warroonni beekamtii qabdan akkasuma jechuudha saba keenya keessatti beekamtii gurguddaa ka qabdan ni jirtan waan taataniif jechuudha. Uummata keenya kanaaf sagalee ta'a. Kan mana hidhaa kana keessatti dararamaatee jiran nami maraatutti jira waan uffatu dhabee waan nyaatu dhabee akkasuma asiin qabbantii simmintoo irratti caccabsaatii jirtu jechuudha. Kanaaf uummata keenya kanaaf sagalee haa taanuti
ummanni Oromoo hunduu akkasuma lammiin Itoophiyaa hunduu ummata keenya kanaaf sagalee haa taanuti. Anilleen inshallah haga tokko viidiyoo as beetuma yaada jiru akkasuma odeeffannoo jirulleen kan isin biraan gahu ta'a. Akkasuma ummata Oromoo bal'aadhaaf jajjabina hawwina. Warreen isaaniitiif Rabbi sabri haa kennuufi nuti waan tokko yeroo tahame gallee mana galuu hin qabnu social media kamuun jechuun wal qoqqooduuf akkasuma walirratti duuluu oduu hin taane waliif duullee akkasuma yeroo wani tokko tahame dafnee wal biraan geenye waan san irratti hojjannee haga furmaanni gahuutu jechuudha. Gadda ibsanneetuma hin gallu. Kanaafuu gadda ibsatanii galuurra waan tokko furmaata ijaaranii waan tokko dalaganii akkasanitti galuu natti fakkaata akka kiyyatti yoon dogongores dhiifamaa. Akkasuma jechuudha Walloo keessattis waan adeemaa jiru tokko kan isin biraan geenyu ta'a. Subscribe godhaa. Akkasuma ijoolleen qeerroon Wallootilleen YouTube kana baay'ee keessa hin jirtanii subscribe hin goone subscribe godhaa isinin jedhaa. Yoo isin bira kan gahu ta'e guddaa galatooma. Warreen haga ammaadhaan nu gargaaraa jirtanilleen galanni keessan guddaadha. Dachaan galanni keessan guddaa na biraa qabdu. Galatooma jazakallah khaira isinin jedhaa. Inshallah wal haa jajjabeessuuniti haga dhuma sagantaa kana waan daawwattaniif guddaa galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha.